Hayo dunia kalamte? Ya mai galam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bultan kabajamtoota daawwattoota keenya. Rabbiin ganama keessan haa bareechu. Ibsaa mataa kan mootummaan baase keessaa isaan ijoon kanneen hawaasa miidhaa jiran reesarchii adda addaa godhuun gamaggamamee furmaanni dhihaate. Furmaanni dhihaate wanni hawaasa miidhaa jiru kun furdina garmaleeti. Magaalaan tun paasantii 175 ol kan tilmaamamu furdina garmalee qaban. Dhukkubni magaalaa tan keessa faca'aa jira. Fakkeenyaaf dhukkuba sukkaraa, laafina qaamaa, kolesteroolii fi bolseekaadha. Sababa dhukkuba kanaan kasaaraan guddaan mootummaarra gahee waan jiruuf akka buufata fayyaa magaalaa Baabbilee dhuftan isin afeerra. Kan afeeramtaniifis bitaa 24 fi garuu namoonni hawaamicha mootummaa kana kabajee hin dhufne kamiyyuu taanaan dhiiraas ta'ee dhalaas ta'ee tarkaanfiin gara mootummaarraa isarra fudhatama. Namni jalqabachi dhufu anarraa eegaleeti. Balayyaan kiyya wawwadan shamarran keenya gagabbatoo. Baga nagayaan dhuftan buufata fayyaa magaalaa Baabbilee. Akkuma beekamutti amichi mootummaa isin gahee jira. Isin keessaa nama dhugaan gabbina kana ofirraa buusu dhufee jira. Ammaas nama tabaa dhufee jira. Nama akkasii sun akkatti raabuuf nuti beeka gabbina isaa sun. Isin wajji taphachuun dhufne bakka tana. Ani isinii laafisuu dhufe. Qaama keessan akka qaama namaa deebisuuf. Kanaafuu liqiitti qophaa'uu qabdan. Dhiifamaa wajji waan inni isinin jedhu hunda sirriitti hojjechuu qabdan. Tokkoffaan bakki hundi cuccufaadha. Akka feete jiraachuu hin dandeessu. Yeroo ispoortii haalaan hojjettu afura fudhattee afura baasuu qabda. Taatee lammaffaan amata guutuu buufata kanaan wajji teessan. Akka qaamni keessan sirraa'utti. Namni osoo amata hin gahin gabbinni kun irraa bu'ee ni baas keessaa. Sadaffaan isin keessummeessin akka ajaa'ibaatti nyaataa fi dhugaatiinis haala hunda sirriitti isiniif mijeessin hanga isin as jirtaniitti. Hayyamni isiniif godhama maatii keessa laaluufis khamisa hunda. Dhaamsi qiyya kan boodaa buufanni quwwanii beekamuun bakkattiin seekuritii addunyaa qabdu asi. CC kaameraa 60 jira fi dardaroota kana. Hin mokorin itti jabduudha. Isin keessaa nama hirriiba yeroo dabarse daqiiqaa 10 illee maan ta'e. Daqiiqaa 10 illee maan ta'e naannoo qolaa isin ari'e. Isin galee jira. Isin keessaa namni yaada qabu ni jira. Barakaa Rabbii wajji eegalla. Dafi nyaata naafit asqaad booda itti asqaaduun asqaad gabbataa kiyya galatoome deem qamaana naaftan deemii mero koka kiyya asqaaduun intala asqaaduun maal wasatun maal shirra asqaaduun ayyee naafit
Deemaa duftee jirta deemu. Meroo dabbaan